waggaa lama kana keessatti jaalalaaf bakka tokko hin qabu. Garuu waggaa kana waggaa amma ta'e dura yaa silkii isaa fudhadhee nama wayii hin gaafanne beektaa isas hin gaafanne mucattii wayitu silkii isaa qabdi hin argee mucaa nama bareeda ture. Silkii isaa fudhadhee yeroo miseejii erguuf jedhu yeroo kudhan miidiyaa irra ni beekama. Maqaa isaa sila miidiyaa irra hin jiru ilaala. Nama miidiyaa irraa miti siin jedhee bara waggaa lama duraan iyyuu tiiktookii hin qabu. Erga miidiyaa irra dhufe immoo nam tokko jaalalaaf miti inuma dhasamne dhugama isiniin jedha. Miidiyaa irratti nama tokko sooshaal miidiyaatiin jeewuddeeti yaa'an nama achitti hin nama sooshaal miidiyaa irra nama jaalatte. Feemasii nuti beeku. No akkas taanaan keessaan fudhadhaa gaasiin darbaa amma kan koo bira. Tokko amma ka dubbiste hin jiru. No wallahi nam tokko hin dubbisne yan. Kan dhufaallee hin jirtu. Hanaanati yoo. Ankoo sooshaal miidiyaa miti gadheennaan abbaan sun ofii isaatiin natti. Masalan waggaa dheeraa waliin haasofne akka obbolummaatti yaani sana booda immoo inni jedhee jennaan itti immoo sodaadheennaan abbaan sun natti. Maal jechuudha? No nama ifi inni sun dubbisni kadhatee fi dheexee barbaadde. Kanatee fi dheexee barbaadde. Nama isa tokko qofa hawwe. Guyyaa namarra sadirra kan mokkorte nama kana naan deebisa moo naan deebisu moo akkami dhiiroo itti. Amani yaani masalan hawwuu jechuun jaallatteetti miti kana ta'uuti. Utuu jechuun waan biraa miti bar utuu kan koo ta'e namni kun utuu jaarsa koo ta'e na wajjin deemuu danda'a jettee keessoo keetti kanatti asabuu dandeessu yookiin ammoo taman nyaate jechuudha bakka. Nama tokko isa sana iyyuu itti naasee beekaaf amala isaa jaalladhee mararfadhee jaalladhee himuu sodaadhee nan abbaan sun turee yaani inni iyyuu tureera. Amma ta'e waggaa wayii waliin haasofne kaan yaani akka obbolummaatti walirraa haasofnaa yaani cufannaa wanti biraan jiru. Sana booda abbaan sun natti mate halas. Ambaasee ni mani gammachuun gaafa sana akkam ture? Isii kana tu irra hin darbin. Dasi jennee waan guutuu wallaalleeme. Siidii fi gaafa sana. Okay, beraayir. Maamani waa wayisitti mashee. Ishee natti himi. Kunillee taarikii dhuma dhugumaatti. Geessan FB'n qabu, TikTok'n qabu, waan kan qabu waggaa lama waan akkanaa dura. Waggaa lama ga'uudha. Ga'eera garuu dura miti ga'eera. Amma walitti haasawaa deddeebiirta amma kamtee jirta. Masalan FB biraan waan biraa. Ni hiriyaa xalabachuudha. Xalaban turee silkii qabu waan beekamu silkiinaan eeyyamamu. Silkii wayii dhoosee fidadheen dhufeen. Silkii sanaan iyyee FB isiin fayyadamu. Yaani FB'n akka itti banamu iyyuu hin beeku. Ansiitiin fayyadamaa jitiin falxalbachuu qofa. Muna. Ween hallee shaayi. Ween. Yaani waggaa lama dura nama sana argu. Immoo ni jira akkuma kana wal xaamee intiniin jedhamu kan hin banamne wayii hin bananne yaani. Yaani nama akhlaaqa qabu wayiiti. Akhlaaqa qabu wayiiti. Haya. Yaani Argentini yani masalan. Yani hawwe wait. Garuu abbaan sun naannee dhumarra dhufe. Wallahi warra binna mujiis Bagasiidhu. erga bade. Ati carraa qabda. Erga bade. Jechuun hin sobiin kaasirratti laa hin sobnu gaalaa waliin sobnu gaalaa hanaan. Gixeenyaan dhugaan siif himu. Haa hin jennee. Wallahi gizee sana akkaataa TikTokiin beeku. Waggaa lama waan akkanaa ga'eera. FB'n beeku TikTokiin beeku. Akkaataa isaa ittiin hin bananne. FB qofa yaani uffata xalabachuudhaan an fayyadamu. TikTokiin immoo waaluma isaa iyyuu hin beeku. Arge garuu TikTokii irratti an arge. Nama san yaani isan deddeebi'ee ilaalu jedhee gizeen banu hin dhufa wayii dabba. Yeroo duraan yeroo TikTokii nama san gaafa mararfattee ilaaltee laayik goote ammas viidiyoon isaa lamaffaas bira dhufaa digaa mararfataa keessi kan kee onniin kan kee rukuttaan isaa daddabalaa dhufee
komentii mansaafnee fi Hanaan Samiraa namni ati jaalattu gizee teekistiilee si godhe namni ati barbaadu jirtu sun onneen tee maaliif si beeyti qalbiin tee onnee sana dhaana jaan gizee namni sun teekistii naa deebisimee boodaan isinii fixa haa fixattu dhiisaa isin. Ture waggaa lama Ingiliizaan sooshaal miidiyaadhaan fayyadamu. Imuuna fayyadamaa garee quraanaa. Wallaahi FB qaba kan gwaaddanyaa kooti FB sun TikTokiin sun immoo zimmeedhamee wala xaamanaan argee ani yoona das wayna jedhu waa wayyaan masala. Yaani himate injit Waan wayittis naman jiru. Maaliif beeknu nu beeksii beeka malee nu beeka. kan yaani samira tasiitte yoona nama jedhan aywa akkasuma zimmeedhee ilaala ture. TikTokii bana dheesuma yaani TikTokii hojii taasii seene hidho seen fayyadamu silkii sana kan qabu namni hin beeku. Ani jarri madaan hin beekan. Gizeen dhufu Rabbi nama kana naaf hireettee hin boonye. eeggantanaa yaani isa dagadhee yaani dagadhee abbaan amma siin jedhu waggaa tokko ta'ee immoo sodaadhee namni sun natti hin danne isa sana malee namuma addunyaarra jiru quban qaba. Erga gizeen dhufu sana irraanfadhe haa yaani. Saakiin qabu garan itti dubbisu hin qabu waa tokko hin qabu utuma wayiitii utuma hin qabaadhees immoo nama dubbisu. Waan ofuma keessatti kaayee jiru. Akkan isa sana intinii jedha attaa isa namas ana bira numa jiru. hamma yoonaa Yoona wallahi numa jira. abbicha sana bira hoo Numa jira abbaa sana biras. maashaallah akkas taanaan nama gammachiisa. Gaafi biraa waan gaafatte. Wallahi rabbi shaahidin bani jaafa. Yaani rabbi keeneef tokko hin taane malee Neef hin jee bari hin boonye hin jee maaliif amanuu ditti bakka sana boohee jeeqa hin boonye maan dhabi hin goone yaani si jaajara teessii yaa rabbi nama kana halas jaaladhee sin jira naaf qoodi jettee hin beeytu. gaafa abbaan sun yaani waan akka kanaa natti himu natti himne abbaan sun natti himne duraan dursee akka kanatti fa baasee himne abbaan sun waa wayinaa fide waa yaani Kenna akkaataa isaa yaani daqiiqaadhaaf arguu wayi Yudii bu'ee kadhadhe kanas. Okay, I mean sorry. Hinaafu jeen ka booyeetiin jira jee hinaafu ettee barbooye. No akkana laa jechuun isa laattee makaatee ati yeroo sanis garee quraanaa keessa jirta. Rabbumaan kee guyyaama tokko harka kee ol qabattee yaa rabbi nama kana hireekoo naa godhi yookiin ammoo fuudhima dudduuba koo kaayee yaada isaa kana jettee kadhatteen beektu rabbiin. Namni sun nama akhlaaqa qabu jedhe. Yaani nama isaa darbatan taaniin taane asoo gabbaasu. Namuma akhlaaqa qabu nama beekaa nama rabbiin jaallatu wayiiti. Yaani ammas rabbiin isaa jaallatu. Amma Akka rabbi isa jaallattu hin jibbinee bara. ergati jaallattee rabbi numa jaallatu inshaallah. Wallahi hojii kee jaadhu. Dhiiqa wayii dhiiqa lama qofaaf argee gaafa sana. Achi na eegalee Yudii wayii salaatee du'aa godhee bakka. Subii wayii guyya lama mugeessanii subii wayii godheetiin jira jee du'aayis godheetiin jira gaafaan salaatus qaradhee jira rabbii jee gabaabsi akkasumatti fidee dheeressu. Maashaallah. Samira khalas ati iran deebitu bas. Akkas ture bicha akkas ture. Akkas ture garuu itti baafattee matteetti ammoo walitti maxxaniitti immoo achumaan akka amma masalan anis baafattee itti maxxeeraa innis isa duratti natti Darbee kanaaf irra utaalaa jira wantichi bee baay'ee darbee jira hamma yeroo ammaa kana keessatti yoo hunda isaa baasee isinitti meela namoota danumuufachiisuu danda'a isinii galee so wantichi darbee jira. Darbe bara darbu kala ani waan darbe ni maarame. Eshi himadheera bakka akkuma keetii miseejii sana yeroo danuu irra deebi'ee idiitii godhee yeroo badanuu jechuudha.
irra deebi'ee diitii godhee numaan ilaala meeseejii sana utuun ergiin dura jechuudha guyyaa danuu irra deddeebi'ee ilaalee achiin guyyaa tokko bakka haalaan gadhiise akkuma nama eenyu gadhiisu sanatti gadhiise achii booddee naa deebi'ee garuu jechuun haaluma nama gammachiisu naa deebi'ee garuu hiriin rabbii jira miti hiriin tokko hin taane saniif. Akkuma koo jechuudha. Kan mucaa tokko ergaa jira abdii awwal jedha wallaa yeroo meeqa ergaa jira. Garuu turee jira amata tokkoo fi akkana gahee jira. Amata yaani lama akkas miidiyaa irraati la jalqabarra yoo jiraate miidiyaa irra yoo dhabame isaa booddeetti deebina. Nama miidiyaa nama miidiyaati nama gaariidha nama rabbi sodaatu. Na bira qofatti miti nama hunda birattu jaalatama jeetii yaada namni suni. Bakka. Naa mana ustaaz ibsaa ta'a. No. Maal ustaaz ibsaa malee namni hin jiru. Naa mana warri mana koo jirtu jaabaran. Dubbii afaanitti isin qaqqabtu hin jiru maana qaqqabdanii isin. Ishi. Naa maana qaqqabdanii isin khalaas dhiiseetiin jira dubbuma sanaan. No dhiiqirtaa dhiifama dhugaa rabbii dhiifama. Jechuun nama bareedaadha nama namni hundi jaallatu jetteennaan namni hundi jaallatu. No ani akkasiin jenne namni hundi jira mircaa nama hundaa ta'uu dhiisuu danda'a manni an jaalladhu sun akka kootitti jaalladhu. Dureessi gaafadhee bar sooshaal miidiyaati amata lama kana bira dabaree kanaas immoo jeetiin barsi gaafadhe hanaan garuu amata lama gahee jiran jette. Ankomo? Amatuma lama waan akkanaa ta'a yaani waan amata lama darbee siinifi amata lama. Eewwa nama miidiyaati jee dura isin gaafadheetiin jira lakki isa miraan naan jette isin immoo gaafsan tiktokuu hin qabu jette okay gaafadheetiin jira amma walumaa galattu jechuu khalaas jaaladheetiin jira jaaladhe dhugaa rabbi jaaladheetiin jira hedduu takka niin dubbisamoo hin dubbisu niin dubbisamoo fooloo walirraa qabu. Fooloo walii goone jira walirraa qabna. Heetiin keessaan itti barreesse. Salaam alaikum jen. Salaamta malee waan biraa hin jenneen ammaasis. Hin deebisne naan. Heetiin guyyaa lammaffaatti salaam alaikum jen. Kajibutti hin jiru wara. Naan deebisne guyyaa lama. Guyyaa sadaffaatti salaam alaikum jen. Salaamataa ma bishaan gootee roobsite kaati. Inni garaan nalatti. Salaam alaikum je. Deebi'ee ammas guyyaa afuraffaa salaam alaikum je. Bar waan jaalu tokko nama jaalattu kara feeteen yoo harkatti dasti jasii galee jira. Guyyaa afuraffaa gogi jedhiin siyaa gogsu jedhiin kana hunda guyyaa kee arfaniyyuu argee madhiisi. Guyyaa afranuu dhiisi mee nama sanii nama jalaa hafanii miti dhiisi. Maal rakkoo qaba dubartiin dirqama dhiira bichitu dhufee itti himachuu qaba. Waan nama akkam garaa jabaatu kun dhugaa rabbi ishii maal akkamti jaallatteetti salaamataa tokko si deebisu ishii. Amma achi booda guyyaa afur je'eenii guyyaa afran booda khalaas fajirii salaatee yaa rabbi jee ani du'aa godhi walumaa galatti jechuu godhee eegas booda guyyaa shanaffaa salaamtaan tara afurin jeena tara afuran akkasumas naaf deebisee na dubbisee wajji haasoinne walumaa galattu atillee hedduun takka namaan kabajuuti sooshaal miidiyaa irratti si nagaraa nama akkan yaani waan hin taane hojjetu miti maasha Allah akkas naan je'ee jira achi booda ture wayin si gaafachuu barbaada raqama kennaa ergi jeetiin jiran jiru. Raqama naafiltu jedheega. Anaatu jedheene. Eegas booda raqama sannaaf erganii hin dubbisne garuu wallahi. Abadan hin dubbisne. Hin dubbisne bilbila sana akkasumatti namni fudhatee hara biyyaa kutee. Amma tiiktookii waliin ni qabnaa yeroo hunda waa sheer ni sinaaf godha anis ni godha. Fayyadatu minaan jaa yeroo hunda fakkaa shukran naan jaa. Yaani bakka achumaan akkasii sanbara wajjin hinaas anuu ni sodaadhe sanbooda anumaatu akkas ta'e hin jaa. Anaata kan hundi bari garuu baasteetti nimni dhaqxeetta nagaa gaafatteetta nagaa gaafattee wajji haasoyinee gin garuu la basti qonatti ulfaate hin jiraami himachuu natti ulfaate wajji haasoyina nagaa gaafa fi salaamtaan anjoollee hin jiraani salaamtaan hin jiraani wal dubbisna
waa walirra sheer goonaa kalaas. Walumaa galatti kalaas himnetti. Sodaadheetiin dhiisee bakka achuma bilbila isaallaan naaf ergee sodaadheetiin dhiisee. Mani agaruu namatti ni jette wayii naanneedhaan dhufa bara. Waggaa meeqa boodan tura malee dhufa abbaan sun.